hamster combat irratti osoo setting kan sirreeffatiin qarshii guddaadhaan eeggatina. Akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota sabaaf ta'e qarraan tana hamster combat yoo akkam goonee yoo maal sirreeffannee qarshii guddaa nuuf kafaluu danda'a hajuu isiniif qabadee dhufeen jira. Setting hamster combat yookaan seera hamster combat yeroo ammaa baasee karaa itti sirreeffachuu dandeessanii sitti himaa. Wanni isinirraa eegamu chaanala kana subscribe gochuudhaan viidiyoo tana like gochuun dagateedha isiniin jecha hanga dhumaan hojjetu roon hafeerraa fi. Okay, hordoftoota koo hamster irratti maal akka sirreeffachuu qabdanii fi maal akka guuttachuu qabdan isinitti agarsiisa. Hamster keessa seenuudhaan wantoota isin guuttachuu qabdan hamster irraa qarshii guddaa argachuudhaaf wantoota isin guuttachuu qabdan isinitti agarsiisa jechuudha. Garanumaan guyyaarraa jala seentanii asumaanuu daily combo kana fudhachuu hin dagatinaa isiniin jecha. Hamster irratti qarshii guddaa argachuudhaaf wantoonni isin gochuu qabdan tokkoffaa irratti hamster irraa profit per hour keessan guddisuu jechuudha. Profit per hour keessan hanga dandeessaniin xiqqishoo caalchistanii profit per hour keessan hanga dandeessan guddisuu qabdu jechuudha. Inni lammaffaan hamster combat irraa taaksii isaanii guurrachuudha. Fakkeenyaaf taaksiin maal fa'aadha yoo hojjettan taate viidiyoo YouTube isaanii deemtanii daawwachuudhaan akkasumatti daily rewardii isaan kanaan fudhachuudhaan akkasumatti Facebook isaanii, Instagram, Telegram, Twitter yookaan X isaanii hunda subscribe gochuudhaan yookaan join gochuudhaan taaksii isaanii isin kana fudhachuudha jechuudha. Inni kaan immoo namoota irratti affeeruudha jechuudha. Hamster combat irratti namoota anama hangamatti nama 17 affeereetiin jira. Isinis haga dandeessanii hamster irraa qarshii argachuu barbaadan nama hanga dandeessan tokko affeeruu qabdu jechuudha. Hamster combat irraa qarshii guddaa argachuudhaaf. Inni itti aanu hamster irratti daily sniper fi daily combo hanga dandeessaniin osoo guyyaa tokko jidduun beenitti hanga guyyaa 14 FNNU osoo guyyaa tokko jidduun beeni guyyaa 13 FE osoo guyyaa tokko jidduun beenitti daily sniper fi daily combos guyyaarraa fudhachuu qabdu jechuudha. Akkasumas mini game yookaan qulfii keessan haalaan guddisuu qabdu jechuudha. Anamma qulfii 350 takkaan qaba akkuma argaa jirtan. Isinis iddoo kana jala seenuudhaan qulfii keessan hanga dandeessan hanga guyyaan isinii hafe kanatti guddisuu qabdu jechuudha. Inni itti aanuu fi inni guddaan immoo iddoo baay'iskaan yookaan jala seenuudhaan hamster combat irratti achievementii kana hunda guuttachuu qabdu jechuudha. Kaardiiwwan kan hunda keessaa yoo kam xiqqaate tokko banachuu qabdu jechuudha. Kaardiiwwan as jalatti argaa jirtan kana hunda keessaa tokko yoo kam xiqqaate tokko hundarraa tokko banachuu qabdu jechuudha. Hundarraa anamma akkuma argaa jirtan tokko qofaan naafe kun kaardii upgrade kaardii sakajoo kana kaardii qofa tokko levelii 25 ol guddate qofa kaardii tokko qofa levelii 25 ol guddisuun naafe isinis wanni isinirraa eegamu kaardii kana hunda tokko yoo kam xiqqaate tokko irraa banachuu qabdu jechuudha. Inni itti aanu immoo wanni kana skyne kayyoo kana hanga dandeessanitti amma asirra yoo jaha jiraata hanga dandeessanitti koiniidhaan bibbitanii koinii hasan guddisuudhaan kana bittanii kanallee guddifachuu qabduun isiniin ja'a. Hamsterraa qarshii guddaa argachuudhaaf wantoota kana sirreeffachuu qabduun isiniin ja'a. Hamster keessan jabaadhaa hojjedhaa guyyaa 13 qofaa hafee hamster keessan irratti jabaadhaa hojjedhaa. Seerota kana isaa hunda guuttachuu hin dagatinaa isiniin jecha. Viidiyoo yeroo itti aantu isiniif hojjedhu yoo barbaadan koomentii jala yanaa haa hin dagatinaa isiniin jecha. Hanga viidiyoo birootti walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Chaanala kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Xiyyeeffannoo keessan hamster irratti haa ta'u.